Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota YouTube channel kooti nagaa fi jaalalli waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Maarree har'a kan laallu kabajamtoota kiyya wantoota sadii kan dubartoonni yoomiyyuu jaalallee isaaniitiin jechuu hin qabne akka isa hin dhabnee fi yeroo jaalala keessa waliin jiraatan jaalalleen dubartootaa jaalallee dhiira isaaniitiin wantoota sadeen armaan gadii ani isiniif ibsu kana gonkumayyuu dogoggortanii akka hin jenne isiniin jedha. Akkamitti akka jechuu ni qabdu maaliif akka hin jenne kana hundaayyuu waliin laallechuudha. Garuu warri haaraa taatan YouTube channel kootiif warri haaraa taatan subscribe godhaadha. Womoo viidiyoon kun isinitti tole like godhaadha. እና አማ ቆጲ ኪያ ጦምራትት ሞዩ አካ ነወሊን turtan isinin jedha. እና ጉቱ ሳሞ አካ ነወሊን dhaggeeffatanii xumurtan akka isin waan baay'ee keessaa barattan akka irraa barattan kabajaan isin gaafadha jechuudha. እና ያው ዩቲዩብ ካና ከሳ ዩቲዩብ kiya jala wanta hedduu baratani እና warri haaraa taatan subscribe godhaadha isinin jedha. Maatii taadha warri maatii taatan immoo like gochuun dagatinaadha. እና akkuma beekamu sammuun dhiirotaa akka dubartoonni baay'ee yaadanii miti jechuudha. Dhaamsi kun dubartoota fi keessattuu dubartoota jaalallee qabataniif yookiin immoo kan egereef qabachuuf yaadaniif gorsi kun ni ta'a jechuudha. እና kanaafuu gorsa kana sirriitti dhaggeeffadhaadha. እና sammuun dhiirotaa akka isin yaadanii miti baay'ee salphaadha hubachuuf irree nama rakkisu jechuudha. waa baay'ee akkaataa salphaa ta'een yoo beekan yoo maletti beekan qabachuu ni danda'an jechuudha. Namni waliin jiraatan tokko keessattuu dubartoonni jaalallee isaanii sammuu isaanii baay'ee nama rakkisaa to'achuu hin danda'amu jedhanii yaadu jechuudha. Garuu sun dhugaa miti. Inni maaliif akka dhugaa hin taane immoo booda irratti ni hubattanii. Garuu rakkinni dhiirotaa maalidha? Waan hin feene yookiin waan hin jaalanne yookiin waan ittiin tole tokko of keessaa baasanii hin himan jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee fedhii isaanii, waa'ee miira isaanii, waa'ee jaalalli isaanii maal akka jibban hin dubbatan jechuudha. Yeroo baay'ee hin haasa'an jechuudha jaalalli isaanii biratti. Kanaafuu jaalalleen dubartootaa garuu fedhii isaanii hubachuu qabdi jechuudha. Ammoo waan namni itti dubbate hin beekneef yookiin waan hin miirri isaa itti himneef dubartoonni baay'een hubachuuf rakkisa jechuudha. Yeruma miidhaman qofa dubbatu ijoolleen dhiiraa. Yeroo baay'ee yeruma miidhaman yeroo miidhaan irra ga'e yookiin waan hin jaalanne argan qofa dubbatu jechuudha. Malee jalqaba irratti waan akkanaan jaaladhu waan akkanaan jaaladhanii hin dubbatan jechuudha. Garuu dubartoonni immoo waasan ofumaa beekuu qabu. እና akkamitti akka hubatan wantoota sadeen ani isinitti kana yoomiyyuu gonkumayyuu jaalallee keessanitti hin kaasin isiniin jedha. Yeroo kamiyyuu jechuudha icciitiidha kun sadeen wanti sadeen amma isin jedhu kun gonkumarree itti dubbachuu hin qabdu. Tokkoffaan maalidha? Yeroo kamiyyuu gonkumayyuu dogoggortee jechuudha. Waa'ee jaalallee kee duraanii gonkumayyuu jaalallee kee ammaa kana itti hin kaasini. Jaalallee kee ka duraanii jaalallee kee ka ammaa wanta dabarsite san jaalallee kee ammaatitti hin kaasini. Amma inni si gaafatutti yookiin yoo inni fedha isaatti si gaafatee baruu barbaadee si gaafate malee ofumaa hoo si gaafate malee ati gonkumarree dogoggortee itti hin kaasin jechuudha. Mata duree kana gonkumarree kaasuu hin qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti akka inni bareedu, akkamitti akka inni jaalala beeku, akkamitti bakka waa baay'ee jechuu dandeessa. Garuu gonkumarree gaarummaa isaa qofa miti, gaarummaa isaati qofa miti, badummaa isaatiyyuu dubbachuu hin qabdu jechuudha. እና ማለፊ hin jaalatu kana warri dhiiraa gonkumarree ati waa'ee hiriyaa kee kan darbe
dhaga'uu hin fedhu, dhaga'uu hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu ijoolleen dhiiraa waan kana hin barbaanneef ati immoo konkuma ijoollee shamaraa jaalallee kee kan duraanii kana jaalallee kee kan ammaatitti himuu hin qabdu jechuudha. Konkumayyuu mata duree kana itti himuu hin qabdu. Na yoo ati taasofte miirri isaa ni miidhama, gaafii adda addaa irra isa keessatti uumamaa, si wajjin itti fufuu isaa irra shakkii keessa gala waan ta'eef ati immoo kanaafuyyuu konkumayyuu waan tokkoyyuu itti kaasuu hin qabdu jechuudha. Lammaffaa immoo koomentii badaa yookiin koomentii dhiirummaa isaa tuqu itti dubbachuu hin qabdu. Kan jechuun maalidha? Dubartoonni sirriitti na dhaggeeffadhaadha. Koomentii yookiin yaada jechuun maal jechuudha? Kan isa tuqu, kan dhiirummaa isaa tuqu hin kenninaafi. Fakkeenyaaf ijoolleen dhiiraa dhiirummaa isaanii baay'ee itti boonu, odoo amma dadhabaa taane baay'ee itti boonu jechuudha. Garuu ati kabajaa kenniifi akka inni isa kabajuu, akka isa deeggartu, akka isa waliin jiraattu barbaada. Kun uumama dhiiraati. Kanaafuu yoo inni dadhabee jirutti yookiin yoo inni rakkatee jirutti namni rakkachuu danda'a, waan adda addaa keessa seenuu danda'a. Kanaaf atirree rakkina addaa irratti hin uumini. Yaada isa gadi isa qabu itti kaasuu hin qabdu. Dhiirummaa isaa tuquu hin qabdu jechuudha. Dhiirummaa isaa jechuun kabajaa isaa jechuudha. Kan isa xiqqeessu godhuu hin qabdu. Kun baay'ee miira dhiirotaa baay'ee tuqa jechuudha. Kanaafuyyuu dogoggora akkanaa kana gonkumayyuu hin godhini. Anatu si beeka, anatu jechuun ani siif hin beeka, ani si jira jette miira isaa jajjabeessuu qabda malee koomentii hin taane kenniteefi isaa miidhuu hin qabdu jechuudha. Haamilee isaa miidhuu hin qabdu. Konkumayyuu waan miira isaa tuqu, waan dhiirummaa isaa tuqu, waan kabaja isaa tuqu dubbachuu hin qabdu jechuudha. Ani si jaaladha, ani siif jira jette akka deeggartu barbaada jechuudha warri dhiiraa. Sadaffaan immoo waa'ee harmee isaa, konkumayyuu waa'ee harmee isaa waan badaa biratti hin dubbatini. Hin jaalatani dhiironni. Maaliif dhiironni hin jaalatani? Maaliif akkamitti akka isa fiddee waan beekuuf, harmeen isaa akkamitti akka isa fiddee waan beekuuf, dhiirri kamiyyuu, dhiirri jaalala beeku, dhiirri haadha ofiitiif kabaja qabu yeroo kamuu jaalallee isaa akka haadha isaa kabajuu barbaada jechuudha. Kanaaf isin immoo konkumayyuu dogoggortanii harmee isaa waan harmee isaa tuqu dubbachuu hin qabdan jechuudha. Ati akkamitti akka harmee isaa deeggartu, akkamitti akka harmee isaa jaallattu, akkamitti akka harmee isaa dinqisiifattu itti himuu qabda malee bira teessee waan badaa dubbachuu hin qabdu, arrabsuu, gad xiqqeessuu hin qabdu jechuudha. Konkumayyuu dhiira dhugaa dhiiruma haadha ofii jaallatuuf garaan isaa hin danda'u jechuudha. Kanaaf barumsi kiyyaarraa kabajamtoota kiyyaa isa sadeen kana keessattuu ijoollee shamarranii yaada kana ani sadeen amma isinitti kaa'e kana isinitti hime kana akka irraa barattanii, akka irraa hubattanii isiniin jedha. Wanta sadeen kana konkumayyuu jaalallee keessan itti himuu hin qabdan jechuudha. Kanaaf irraa of eeggadhaa isiniin jedha. Maarree kabajamtoota kiyyaa barumsi keenyaarraa isa kana fakkaata. Barumsa biraatiin immoo olitti deebina. Warri haaraa taatan subscribe godhaadha. Warri immoo subscribe gootan immoo like gochuun dagatinaadha isiniin jedha. Barumsi yoo itti fayyadamtanii barumsa biraatiin olitti deebina. Yeroo keessan naaf kennitanii na waliin turuu keessaniifis galatooma isiniin jedha. Naaf jiraadha. Turtii gaarii isiniif hawwa. Mara keessaniifuyyuu nagaan turaa isiniin jedha. Bye bye.